Akkam jirtu hordoftoota qophii eebii ayidiyaa yuutuubiin keenya egaa akkuma karoora isaa jalqabaatti qophii isaadhaan kutaa lammaffaa isaa qabatee isin dhiyaateera. Kutaa lammaffaa isaa kanaan immoo waa'ee teekinooloojii tokko dubbachuudhaaf teekinooloojiin kunis tokko jedhee isin qabadhee dhiyaadheeru iimeeliidha. Iimeelii jechuun maal akka ta'e jalqabumaatti amma dhumaatti akkaataa banamsa isaatti faayidaa maalii qaba, maal keessatti fayyada isa jedhu isin qabadhee dhiyaadheera na wajjin tura. Egaa iimeelii jechuun jalqabutti akkuma maqaa isaa ergaa poostaa faayila akka poostaatti qophaa'ee karaa intarneetaan nama qaqqabsiisnudha, nama iimeelii qabu qaqqabsiisnudha jechuudha. Wal fakkeenya meeseejii wajjin qaba. Meeseejiinis haala barreeffamaan karaatti ayyara keessaan yookaan immoo qilleensarraan ergaa namaaf dabarsinudha. Barreeffamaan jechuudha. Kunis akkasuma ta'ee garuu immoo faayilota garaagaraa kan ittiin erguu dandeenyu kuni nama iimeelii qabu qofaaf kan ittiin erguu dandeenyudha jechuudha. Iimeelii gara iimeeliitti jechuudha. Inni lammaffaan immoo faayidaan isaa maalii isa jedhamuu fi faayidaa isaas isinitti dubbadheera gamanumaan. Faayidaan isaa faayilota garaagaraa erguufidha. Ammas lammaffaan immoo akkaawuntota garaagaraa ittiin banachuufidha. Akkaawuntota waan akkamii ittiin banachuu dandeenya isa jedhamuu fi kanneen akka feesbuukii, kanneen akka tiiktookii, kanneen akka yuutuubii, instaagiraamii fi peepaalii kun akka fakkeenyaatti waan hedduu isaa ittiin banachuu dandeenya. Footooshooppii fa'aa warreen hojjechuu barbaadan iimeeliin dirqama isaan barbaachisa. Kanneen akkasiidha jechuudha. Eegamee qophii ergaa faayidaa isaa fi hiika iimeeliin maal akka ta'e erga barree akkaataa iimeeliin itti banamu wal wajjin haa ilaallu. Egaa ani karaa Androidii moobaayilii isinitti agarsiisa. Egaa gaafuma jalqabuma bannu Gmailii bakka jedhamuun seenna. Gmailii kan jettus kunuun akkuma argitanii ergunoo waan geengoo wayii tokko keessa iddoon kaa'ee kanadha jechuudha. Iimeeliin kun karaa Gmailii banannaa jechuudha. Gaafa seennu Gmailiin yoo bananne irra ta'e ergaawwan garaagaraa nu galaniidha nutti agarsiisa. Amma ijaan banneeruu fi ergaawwan garaagaraa natti agarsiisaa jira. Isin immoo gaafa banattanii tuqaa sadii kanatti yookaan immoo tuqaa sadii kanatti buutanii seetingii galtanii add akkaawunti jettu. Ani ijaan babbaneeruufidha. Iimeelonni kun kan makootiin isaanii ijaan baneeruufidha. Add akkaawunti jettu. Add akkaawunti erga jettanii karaa kan banuu barbaaddu isa jedhudha jechaadha. Nuti yeroo baay'ee warri kun gara xinnoo gara ulfaataa ta'etti nama geessu waan ta'eef googiliirraan banannaa jechuudha. Amma sarchii godhatte wajjin eega fideerayyuu. Egaa as kanaatti namoonni eeggachuu qabdanii paaswaardii ammataa keessanii hamma moobaayilii keessanii ibsitu. Yoo paaswaardii lakkoofsaa yookaan immoo paatarniidha ta'e paaswaardii moobaayilii keessanii itti hiitanii bantu jechuudha. Ankoo paaswaardiin koo akkanadha. Hin bana jechuudha. Inni kun amma sarchii godhee fiduutti wajjin haala kanaan iimeelii keenya nu fideera jechuudha. Bakka wantoota keenya amma ani jambaneera iimeelii kan qabu yeroo baay'ee Gmailiin hin beeku waan ta'eef kanaaf iimeelii yookaan immoo lakkoofsa bilbilaa na gaafate. Garuu immoo ani yoon banachuu barbaadu bakkee kanatti jechaadha lakkoofsa bilbilaa keessanii gashitu. Lakkoofsa bilbilaatti banachuu barbaadan fakkeenyaaf dhiifama guddaa
Bakkee kana create account kan jedhu jira. Create account kan jedhu jira. Ishee hin cuqaastu. As kanatti egaa for myself to manage my business kan jedhu jira. Isa dhiistanii for myself jettu. As kana kanatti achi darbee first name last name jedhee nuuf jira. First name keessanii maqaa keessan isa sirrii galchitu. Amma fakkeenya ani Ibsaa Gammachuu. Next jettuchi itti aansuudhaan immoo guyyaa dhalootaa fi saala nu gaafateera. Guyyaa dhalootaa keessan hin galchitu. Akka faranjiitti utuu galchitanii baay'ee baay'eessadha. Jenderii warri dhiiraa taatan dhiira galchitu. Warri durba taatan immoo fiimeelitti, warri dhiiraa meelittu jechuudha. Achi next jettu. Achi egaa iimeeliin keessanii isa kamisiiniif haa ta'u filadhaa jedhee filannoo immoo dhiyeesseedha. Yoo barbaannes ambiraas qofaama keenya uummachuu dandeenya yookaan barreeffachuu dandeenya jechaadha. Ani ishee jidduu Ibsaa Gammachuu 789 gmail.com isheettu isheen fayyadamaa jechuudha. Next jettu. As kana kanatti egaa paaswaardii keessanii guutaa jedheera. Paaswaardii hammataa keessanii dhuunfaa keessanii paaswaardiin keessanii akka yeroo baay'ee hakaroonni lakkoofsa yookaan qubee qofa yookaan immoo mallattoo qofa taanaan yeroo baay'ee hakaroonni hatuu fi yookaan cabsanii iimeelicha fudhachuun baay'ee isaan salphaa waan ta'eef iimeelii paaswaardii ulfaataa hin galchituu jechaadha. As kana kanatti paaswaardii bakka jedhutti utuu beessa ta'ee lakkoofsa qubee gurguddaa, qubee xixiqqaa fi akkasuma mallattoo warreen xixiqqoo kunoo kanneen akka atii masalaatii doolaarii parsantii kanneen akkasii utuu fayyadamtan baay'ee baay'eessadha jechuudha. Akkanatti iimeelii keessan barreessitanii galchituu jechaadha. Akkuma argitan erga barreessitanii akkasii jettanii booddee bilbila irratti bantanii jedhee isin gaafata. Yoo fakkeenyaaf bakka alaabaan Itoophiyaa jiru kana mi'aan biyya biraa isinii godhee kun qastii irraa gadi galalteettu kana ishee cuqaasuudhaan biyya Itoophiyaa jedhu as keessaa hin barbaaddu jechaadha. Bakka Itoophiyaa jedhu hin barbaaddu. Sanaati achi Itoophiyaa isheetu hin cuqaasu. Sanaati achi akka isinii ta'a jechuudha. Sanaan booddee bilbila keessanii hin galchitu jechuudha. Achi bilbila keessan erga galchitanii akkanatti isinii fida jechuudha. Next jenna. Sanaati achi ergaawwan kana isinii fida jechuudha. Google akkaawuntii kana uumuu keessanii fi waliigaltee
irratti walii galtuu irratti akkaawuntii kana uumuu fi walii galtee akkamii qabdu yoo irratti walii galtu ta'e agirii jedha irratti waliin galtanii taanaan immoo dhiisaa jechuuti. Kun nootii hedduu barreessee qopheessee seera isa kana hunduma isaa bira dabalee waan qajeelummaafidhaan inni barreessa jechuudha. Agirii jenna. Gamanumaan akkuma argitanii googiliin keenya nu banameera jechuudha. Isas isa argattu saniin booddee iimeelii keessanii isa dura gosootanii asirratti sarchi gootu jechaadha. Ibsa kun egaa wanta kana irraa hubachuu hin qabdanii maqaa iimeelii keessaniiti kun waan ta'eef gamanumaan akkan irraa himatanii jedhaa kana jechi goo jettan saniin booddee gaafa kanarratti sarchii gootanii this account already exists on your device akka jechuun iimeeliin kun baname hankisan irratti qophaa'ee isin taa'ee jira. This account already exists device keessan jira iimeeliin kun jechuudha. Haala kanaan banamaa jechuudha. Itti aansuudhaan immoo qophiin itti aansuudhaan kutaa sadaffaa irratti immoo akkamitti tiiktookii PayPalii itti banachuu dandeenya iimeelii keenya fayyadamnee isa jedhu barbaachisuu ilaallaa. Egaa kanumaan egaa asumarraan isin gaafadhu chaanaalii keenya AB Idea kana qophii afaan Oromootiin kan qophaa'edha. Laayikii, sheerii fi akkasumallee sabskiraayib gochuun nagatiin gaaffii qabdanii koomentii jalatti yoo barreessitanii gamanumaan nagahuu danda'a jechuudha. Ilaaleen anis qophii afaan Oromootiin qophaa'e kan afaan Oromootiin isin ibsuu yaala amma beekumsaaf jechuudha. Horaa bulaa deebi'aa.